እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታ gaba kiyyaar kan qabdummaa galmee kiyya bar guyyaan du'uu fi guyyaan heerumaa na bira lufee jira bare galmee san irratti abdiin qabuun tikkeetti situ muraabiti maa sareeti yamal taate guyyaa du'an beekanii guyyaa du'ullee yoo beekte na himuu dandeessa. Kanaafuyyuu guyyaa heerumuu waa'ee heerumaa fuudha heerumaa sana immoo galmeen si bira jira waan ta'eef akka cufamee jiru na himteer taatuyyuu. Matti bicha heerumuudhaaf dhiiruma bicha janaajanuudhaaf dhiiruma bicha saquudhaaf rarraatanii miyyeenee qonjoo yuutuubii keessa seeniiti change your mind argite yuutuubii keessa seeniiti sarchi godhi ilaali biriyaanii akkamitti affeelan kabsaa akkamitti affeelan machibuuza akkamitti affeelan magruuba akkamitti affeelan yuutuubii keessa seeni ilaali yeroo ammaa homa kamiinuu bareechuudhaaf dirqama namarraa ilaaluu sin barbaachisu dirqama namni sitti mul'isuu hin barbaachisu yuutuubii keessa seenti sarchi yoo goote wanni hunduu lafa jira yuutuubii keessa seenti gama sarchi goote akkamitti qoqqorii godhan doora watee akkamitti hojjetan waan barbaadde achi keessa seentee barreessitee ol sii baya indoom oromofaanuu barreessitee ol sii baya akka baya hanga haadha faatee arrabsuudhaaf dullummaa haadha faatee himuudhaaf durriyyummaa haadha faatee himuudhaaf shaarmuxinnatii kiyya himuudhaaf koomentii naa barreessuudhaaf ana tiktookii kanarraa laala akka nama alaabaa gubbaa buusetti ana tiktookii kanarraa na buusuudhaaf halkanii guyyaa hanga laffaatanii hanga halkanii guyyaa rakkattanii yenee qonco yenee miskiin yenee timaatim akkasitti baradhu deema ammas jechuudha taa'imii keessan jechuudha dhiiruma abbaa manaa keessan soquu abbaa manaa keessan maal janaajan eessaan bahe kaaffeenu dhaqe maal godhe eessaan bahe argite ati argite gammadaa eessa akka inni oole argite eenyuun akka horiin inni oole argite silkii isaa paaswoordii akka meeqaan akka banamu beektaa barnaa silkii na jalaan kaasu mee beenaa nageessi dambanyaa shufeeraa baafatte abbaa manaa bakka inni jiru barbaaduudhaaf dambanyaa shufeeraa wallahi barnaa ajaa'ibdani bakka baxaam midgarmi nagarno dambanyaa shufeeraa barbaadde abbaa manaa isii uteela inni oolu barbaaduudhaaf dambanyaa shufeeraa baafatte abbaa manaa isiidha inni chiikii akkamii akka inni qabu laaluudhaaf hiriyyaa baafatte deemte obboleettii ilaali dhiirri jechuun godhu kiristaanotaa fedhu musliimota ka fedhe haa ta'u dhiirri gaafa rabbiin fiqirii ilaala beekti godheetiin jedhe waa balbaluma namaa tana dhadhayu rabbiin gaafa suusiitti godhe inuma dhadhaya inshaallah ati maal eeddaa miti jarasii osoo fidde meeshaa isaarra hiiteeti dhiirri gaafa waa shaqqaluun aadaati taate inuma shaqqala ati maal godhu coggaarraa kan kee akkasi gubatee maadaatiin akka fuula kan kee si gubee rakkattuun na ajaa'ibaa bara walla maal rakkattan obboleettii sadii dhufee surree keessatti orra guurateetiin deemeetiin kutee miti haa kutuu itti dhiisi ol garagalii mana kan kee keessa shaaworii kan kee galiiti rifeensa kan kee filadhuuti mataa kan kee laal laxas godhiiti zayitiitti dibadhuuti mataa kan kee ashagadhuuti waan nyaata bareedduu tana godhadhuuti qam hanga ta'etti isaa waliin silkii isaa bicha xirraa qabbalin jedha dambanyaa maaginyata achilin jedhee inni maan rakkate yoo gabbee achi sii bira jiraachuun oolu siimii lama yoo qabaatame maal gootame fakkeenyaaf dhiirri tokko siimii lama ka fayyadamu yoo ta'e maal gootan himu galgala gizee ol galee siimii taan keessaa baasee kiisa kaayatee siimii taan taati beektu silkii keessa kaaya namni tokkichi irratti dawwalu hin jiru abbaan manaa kan kee qulqulluudha jechuudha meena hime siimii lama qaba siimii tokkoon intala taan jana siimii takkaan ammoo intala situ beekaa jechuudha siimii taan situ beekaa jechuudha galgala gizee dhufee makiinaa keessaa gabbuu yookaan gaarii fardaa irraa gadi bu'u siimii taan keessaa baasee
yookaan sibiitaan luk godhee ka'eetini ol galeetini sibiitaan ammoo seefoo taa'ee jechuudha silkii lafa kaa'ee jechuudha. Miisejii guyyaa taa'ulee ittiin jala jalaa oolee ittiin jedhe hunda hillim godhaa jechuudha. Notifikashiina isaan cufataa jechuudha. Wasaappii seente, telegiraama seente, iimoo seente. Walla bar osoo akkana labbaatu bulti bakka silkii isaa kana osoo akkana eettu. Ijoolleen baambarziidhaan bulti. Baambarzii guyyaa olteen galgala bulti ijoolleen. Yeroo kan qayyartiree sammuu dhabe jechuudha. Sammuun isii kun fagaatee. Gaatee. Qabu duraan dursitee shaaworii seentaa jechuudha. Nagite. Kaganama ka'ee shaaworii seenuu hin qabne. Kachin kana hunda hin qabne dalgisee inni girgiddatti achi garagalee lafee sa'a. Gaafannees gargalees aamiin. Cinqii wanni jedhamtu nara bira hin jirtu. Cinqii wanni jedhamtu. Cinqii wanni jedhamtu nara bira hin jirtu. Yoo shiroo mana keessa jiraate shiroo manni mana keessa yeroo san baxabbaxee itti kenna. Haa dhuguu. Yoo foon jiraate foonuma san hojjedhee itti kenna. Yoo timaatimii jiraate timaatimii mana keessa hooma jiru mana keessa yeroo san walitti daddabalee horii godhee fuudhee itti kenna. Malee jechuudha. Shiroo achi ol keettee osoo shunkurtiidhaa fi timaatimiin mana keessa jirtu foon hin bituudha ammaa bituudhaaf deedhaa fi namicha abbaa manaa kiyyaa walitti hin bu'an. Gaafa isa nyaanni sassaabee gaafii naa dhiyeesse osoo hin lolin osoo of hin daddarbin osoo of hin lolin yaa bareedaa kiyya. Bar mana keessaa waan qabnu. Wallaahi bari dhiironni elmattanii dhiirri garaa laafaa yoo isiniin jedhu shamarran teenne gogaa. Gootan malee isiniin galu. Isiniin galu shamarran. Yaa bareedaa kiyya. Yaa qimamii koo. Bar mana keessa shiroo malee uummata kan qabnu shiroon garaa nu gubee bar. Misira malee uummata kan qabnu bar misirri garaa nu gubee. Walla mana keessa wata kan qabnu bar. Boqqonnaan qabdu ati qoy. Kaman daal bakka oolu hin beekne kana jechuudha. Akka waan inni hojii mootummaa oolu kana. Elmachuu barbaaddan taanaan jechuudha. Argitee itti lasitti jettanii jechuudha. Amma mee dhiira tokko gisee argitanii dhiira tokko yeroo argitanii maal godha isinitti fakkaate gaafa jalqaba si baratu hanga si keessa seenutti hanga onnee ta'e gaxa seenutti waan barbaadde osoo jetteeni homa barbaadde osoo ati jetteeni homa takka ittiin fakkaatu homa tokko jechuudha homa tokko waan barbaadde osoo ati jetteeni. Wai dimdaatiin kun ija namallees. Lafti hundi akkamiin natti dukkanoofti. Homa barbaaddan osoo jettaniitiin homaatti hin fakkaatu. Nyaarri keetii miti ka'ee nuti reemaa kan keessirraa fuudhee. Bareen namoonni tokko wallaahi billahi na ajaa'ibdan. Homa tiktookiin kennaa namaa kennutti illee aman hinaaftan nyaarri keetii miti maa kan keessirraa ciree ofirra godheere. Michi. Nyaarri keetii miti. Ka'ee nuti reemaa kan keeti moo ka adda ta'eetiiti nyaarri. Nyaarri keetii miti jedhama. Kan keetii. Kanaafi deem hayaat Mustafa maali safuun waa'ee safuu maal haasayaa jira. Abbaa manaa ofiitiin waliin siree kortee kaatee safuudha jettu mara tuyyuu jala kana jiraaf safuu. Ka safuu ta'e maal godhu baate qe'ee warra keessaniiti. Mee wannummaani qe'ee faazarii keetiiti baate maanne. Mee eega safuu ta'e maal godhu baate qe'ee faazarii keetiiti safuudha sirriidha. Maaf baate maaf dhufte qe'ee warra keessaniiti dinnichaa soqoodhamoo meena himee. Dinnichaa soquudhamoo boqqolloo soquudhamoo xaafii soquudhamoo mishingaa soquudha gaafa qe'ee warra keessaniiti baatee dhuftu san veelloo uffatte. Maal saquu dhufte gaafas? Mana namaa dhattee kaatee safuudha. Hoteela seentee buddeena nyaattee kaatee qarshii hin qabu. Hin jiraa wanni akkas jedhu sareetii. Kaarotii saquu dhufte jira. Nyaata irrisaan koomentii kiyyaaf walla.
Walaa dhugamaa bara. Ara maa si arrabsa wanni si arrabsuuf sin arrabsu bar safuudha jennaani. Safuu maal inni? Mee wanni safuudha maal? Qullaa taa'aa jiraan? Mee qullaa taa'aa hin jiru wanni safuu fide maal inni? Mee isa safuudha jettaan? Nyaata dabalataa soxxee. Kanaafi maal isiniin jechuu barbaada anini dubbii xiyyaasuma irratti goolaba dubartoonni jechuudha. Hamma fedhellee yoo taate jireenya keessan keessatti ooli bultii teessan keessatti responsibilitii mataa keessanii ofumaa fudhadha. Responsibility waan jedhamu jira miti. Responsibilitii mataa keessanii ofumaa fudhadha. Akkamitti akka bulan akkamitti akka oolanii ufuma keessanii responsibilitii mataa keessanii fudhadha. Jireenya keessatti si jamir abbama keessa jiru santu nigdii tana jechuudha yoo kana gadaa jiraattu taate nigdii tana jechuudha yoo kana gadan taate nigdii nagadan keessatti abbama nagadu santu responsibility fudhata. Nanno kan gore akkas jireenyi illee akkas osuma dhiirri jiraattu iyyuu maaliif suuraa waan ofii gadi deebistan jennaan safuu arsii cabsite maal qayyatti jedhani gastii irratti itti dhiise sunniin ummata rifeensa bobaa jalaatu iyyuu yeroo dheeruma malee hin qayyan hin haadanne dhiisan. Warroota akkas namarran kaadhu bar wallaahi warra maa qayyatteedhaa fi natti haasa'u san maa qayyatte jedhan san jechuudha namarran kaayadhu. Ummata rifeensa bobaa isaaniiti yoo jaarsa waliin jiran rafan malee hin ciranne sunni. Shaaworii tanaayyuu laal anama shaaworii guyyaa lama guyyaa sadiin gala shaaworii atta guddate guyyaa lama yoo wali gaafa guyyaa sadaffaa shaaworii galee. Garii nama torbaanii takka shaaworii galata siinyatu jiru osoo ati gaafate torbaanii takka. Maaliif bishaan tun jiru ati jette ammaa waa dhiiraa waliin buleesin jetti. Takka dhiirri kun saamunaadha bar wallahi maashaallah. Saamunaa qaama. Body lotionii. Lafi body lotionii isin godhe. Saamunaa qaama. Faateen takka yoo isin waliin bultan malee qaama dhiqachuun feetu. With Jafet. Perfect, ma perfect. Namni waan fedhe adeemsu jalaala si qabu. Jalaala si qabu. Mutu Rabbi jalaala. How are you? Yeah, yes, good. You good? No good. Cafe ko dua sejarah dalam. English. You talking English? English, yes. I eat English. I sleep English. Okay. I have the best of three play. I win you. You stand up and push up. You win me. I stand up. I am push up. What? Okay. What? I am best of three English. play. This is English. I am best of